Hayiga daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kan chaanaalii Ashaam Teeks irras qophiin keenya akkuma itti fedhe jira leeveliitti aanu irratti kan isiniif qabannee dhufne jechuudha paartiiwwan itti aanu irratti coqa dhaabbanne kana dura gaa similarity and dissimilarity of public finance yaddaan ilaallee turre jechuudha amma immoo economic and social significance of public finance fi akkasuma public expenditure does takko kan ilaalutaa jechuudha. The first economic and social significance of public finance qajeelaa public finance jechuudha diinagdee fi hawaasummaa irratti barbaachisummaa inni qabu importance of public finance for economic and social kan jedhu irratti ilaalaa jechuudha. The first of economic significance of public finances barbaachisummaa diinagdee irratti public financing maal godha maal qaba jechuudha barbaachisummaa isaa yookaan diinagdee irratti maal uumuu danda'a public financing jechuudha monetary value dha jechuudha public financing akkuma kana duratti ibsine jechuudha maallaqa bifa maallaqaatiin jechuudha qabeenya bifa maallaqaatiin kana mootummaa ta'e jechuudha economy biyya irratti maal godha inni dura to promote capital formations inni jalqaba maal godha kapitaala biyyoota yookaan kapitaala dhuunfaatti kapitaala kan guddisuudha jechuudha kapitaalota qabnu keessaa jechuudha first fakkeenyaaf such as establish of basic and heavy industry one gurguddoo akkasuma infrastructure development bu'uuraalee misoomaa fa infrastructural development in education ta'e health das akkasuma power projection transport sector itis kanneen kana fakkaatan promote godhuu danda'a jechuudha economy keessatti jechuudha lamma kan itti ilaalu jiru jechuudha economy keessatti public financing promote godhuu danda'a jechuudha capital jechuudha akkasumas inni bira economic stabilization godhuu danda'a jechuudha public financing jechuudha economy keenyaaf diinagdee biyya keessaa tokkoof maal godhuu danda'a tasgabbaa yookaan diinagdee tasgabbaa tokko ta'uu stabilize kan ta'e agarsiisuu danda'a jechuudha. For it to secure economic stabilization or to remove economic fluctuations. Diinagdee kana tasgabbeessuudhaaf jechuudha remove economic fluctuation godha jechuudha. Remove economic fluctuation yeroo jennu economy jijjiiramaa deema jechuudha. Fluctuation yeroo jennu wanta duraan jirurraa gama khabiraatti yeroo jijjiiramu jechuudha. Fakkeenyaaf economy biyya tokko stabilized kan ta'e taa'urraa gama inflation dhufu deflation recession wantoonni kanaaf yeroo dhufan jechuudha biyya tokko keessatti remove godhuudhaaf jechuudha. Economic stabilized yookaan tasgabbeessuudhaaf jechuudha. Inni barbaachisu tokko kana jechuudha. Diinagdee biyya tokko keessatti barbaachisaadha jechuudha. Public financing inni itti aanu diinagdeedhaaf yookaan economy biyya tokkoof full employment dha jechuudha. Full employment yeroo jennu carraa hojii yookaan hojii dhabdummaa kan dhabamsiisudha jechuudha hamma tokko jechuudha. Full employment godha jechuudha. Hojjettoota heddummeessuudhaan jechuudha. Public finance plays an important role in increasing employment. Hojjettoota increase godhaan jechuudha. Kaayyoon isaa jechuudha. Barbaachisummaa isaa tokko kana jechuudha. Kaayyoon guddaan public financing tapha tokkos kana jechuudha. Bifa kamiin jechuudha. Fakkeenyaaf administration yeroo alakkuma baay'atuun employmentiinis baay'achaa deemaa jechuudha. Amma bulchiinsa mootummaa garagaraa jechuudha. Healthis ta'e, educationis ta'e, police administration fi kanneen kana yeroo babal'isaa deemu hojjettoonnis keessatti hirmaachaa deemu jechuudha. Akkasuma industries yeroo babal'isaa deemu jechuudha. Full employment uumuu danda'a jechuudha. Diinagdee keessatti jechuudha. Public finance jechuudha. Diinagdee keessatti barbaachisaadha. Akkasumas hojjettoota hojii dhabdummaa dhabamsiisuu irrattis baay'ee barbaachisaadha jechuudha economy biyyaatiif jechuudha. Akkasuma inni biraa balanced regional development naannoowwan jidduutti jechuudha misooma balanced ta'e wal qixa ta'e gaggeessuu danda'a jechuudha. Public financing jechuudha. Diinagdee biyyaa keessa diinagdee yookaan development regional tokko balanced godhuu danda'a jechuudha. It possible by setting up private industry in the backward area instead of in urban area. Akkuma jenne jechuudha. Industriilee dhuunfaalee ta'ee akkasumas kan mootummaas jechuudha. Backward area instead of in urban area.
kan magaalaa keessa jiranis akkasumas backward area keessattis kan hojjechisiisuudha jechuudha balance godhuudhaaf. Akkuma jenne backward area jechuun rural jechuudha. Baadiyyaa jechuudha. Rural area keessatti jechuudha. Wal qixxeessuudhaaf jechuudha. Originally backward ta'ee fi urban area ta'e jechuudha. Wal qixxeessuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf asfaaltiin magaalaa keessa hojjetame jechuudha. Backward area keessatti akka hojjetamuu qabu. Akkasumas manni barnootaa, healthiin akkasumas industiriiwwan garagaraa keessattuu industiriiwwan garagaraa geessuudhaan backward area kana jijjiirudha jechuudha. Bifa kanaan fakkeenyaaf paarlaamaa keessatti akkuma argitan jechuudha. Yeroo hedduu bakka bu'oonni uummataa jechuudha. Backward area isaaniitiif gaafiiwwan hedduu dhiyeessu jechuudha. Infrastructure development irratti keessattuu jechuudha. Wantoota akka transportation irrattis, karaa irrattis, asfaaltii irrattis ni gaafatu jechuudha. Kanaaf ikonomii biyyaa tokko keessatti baadiyyaa fi magaalaa wal qixxeessuudhaaf jechuudha. Public financing barbaachisaadha jechuudha. Inni itti aanu shanaffaan reduction in economic inequality xiqqeessuudha jechuudha. Ikonomii biyya tokkoo kan wal qixxummaa hin qabne jechuudha. Hamma nama muraasa tokko qofa irratti kan ikonomiin guddatu fi hamma tokko kan gad buusu jechuudha. Isa kanas inequality kana reductionii godhuudha jechuudha. By heavy tax will be imposed on the richest. Maal godhuudhaan jechuudha taaksii ol kaasuudhaan jechuudha. Taaksii ummatoota richest ta'anii akkasumas ummatoota luxury akkasumas wantoota undesirable wanti ta'an jechuudha. Undesirable wanti jennu kanneen akka alkoolii, caatii, wantoota garagaraa kan akkanaa kana jechuudha. Wantoota barbaachisaa hin taane jechuudha. Sigaaraa fa'aa jechuudha. Isaanowwan kanarratti taaksii heavy tax godhuudhaan akka ummatoonni jechuudha bifa kanaan akka richer hin taane jechuudha. Imposed on the rich godhuudha jechuudha. Bifa kanaan kan qabuudha jechuudha. Akkamitti jechuudha. Yeroo isaan waan undesirable ta'an jechuudha. Wantoota akka undesirable akkasumas luxury yeroo inni wantoota akka konkolaataa jechuudha. Yeroo biyya keessaa biyya alaa tara biyya keessatti galchan jechuudha. Akka isaan taaksii wal'aanaa kafalanii bu'aa xiqqaa argatanii akkasumas isa kanarratti akka bifa karaa gabaabaadhaan namoonni muraasni tokko namoonni kaapitaalii qaban jechuudha. Wantoota kana namoonni kaapitaalii qabu qofatu hojjeta waan ta'eef ummatoota puur ta'an irratti jechuudha. Kan soshaalii puurii ta'an irratti akka dhiibbaa hin gaggeessine kan godhuudha jechuudha. Kanaaf akkasumas inequality economic irratti sammas free education, free medical facility and public utility irratti godhuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf medical facility akkasumas public utility yeroo jennu wantoota akka electricity fa'aadha jechuudha. Tujjaaraa fi miskiinaan jechuudha addaan qoqqoodamee wanta distribute ta'uu qabu miti jechuudha yeroo kana jechuudha. Economiin biyyaa akka equal ta'u jechuudha. Akkasuma reduction godhuudha jechuudha. Inequality kana jechuudha. Kana kamtu hojjeta jechuudha. Economy kana keessatti barbaachisaadha jechuudha. Public financing maal godhuudhaaf reduction godhuudhaaf economic inequality jechuudha. And the others mobilization of resources. Mobilization jechuun sosochoosuudha jechuudha. Qabeenya taasisuu osoo hin taane qabeenya akka sosochoosu kan godhuudha jechuudha. Public financing jechuudha. Dinagdee biyyaa tokko keessatti maal godhuu danda'a? Impose tax on the people industry by encouraging savings through various saving scheme and making them available for investments. Investmentii fi industiriiwwan garagaraa keessatti akka hojjetaniif jechuudha uummanni ni jajjabeessaa jechuudha. Maal godhuudhaaf ammas taaksiin akka kaffalamu hubachiisuudhaan. Kana jechuun fakkeenyaaf namni industirii fi investmentii tokkorra oolfate tokko jechuudha. Akka taaksii kaffaluu beeka waan ta'eef maal godhuu danda'a jechuudha. Encouraging savings. Qusannaa akka qusannatti jabaatu godhe. Maaliif waggaa kana taaksiin kaffalaa jedhee akka yaaduuf. Osoo taaksii kan hin kaffalamne ta'e inkaamiin isaaf gala waan ta'eef inkaamii kan akka fedhetti fayyadamuus danda'a jechuudha. But encouraging saving fida jechuudha. Akka qusatuuf jechuudha. Taaksiis kaffaluudhaaf. Kanaaf maallaqni akka sosocho'uuf jechuudha. Osoo kan taaksiin hin jirre ta'e walitti kuufannaa qofata jechuudha. Mobilized hin ta'u jechuudha maallaqni jechuudha. Yookaan resoursiin san jechuudha. Akka sosochoosuuf bifa kanaan hojjechuu danda'a jechuudha. And the others optimum utilizations of resources.
karaa biraatiin optimal utilization of resource qaba jechuudha. Inni kun resource means adapting planned monetary and public finance policy. Isa kana jechuun qabeenya tokko yeroo kennameef irratti fayyadamuudha jechuudha. Akka fayyadamnuuf baay'ee kan barbaachisudha jechuudha. Inni public financing economy biyyaa keessatti. Fakkeenyaaf economy biyyaa keessatti yeroo inni adapting planned monetary fakkeenyaaf maallaqni karooraatiin biyya tokko fakkeenyaaf baajetni waggaa kan fulbaana irratti biyya tokko haga fulbaanni kan dhufutti hojiirra ooluu qaba jechuudha. Akkaataa hojii isaatiin jechuudha. Maaliif yoo bifa kanaan hojjannee waan hin taane irratti baasuus dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf addaabtu godha jechuudha. Akkasuma irratti hojjetan jechuudha. Attract godhuu danda'a jechuudha. Public finance policy irratti jechuudha. Kanaaf baasii yeroo baasan jechuudha. Bifa plaanirtiin bifa karoora yookaan bifa wanta san haala mijeessuudhaaf yookaan wanta irratti baame san hojiirra oolchisiisuudhaaf milkeessuudhaaf kan irratti hojjetanidha jechuudha. Fakkeenyaaf qabeenya tokko fakkeenyaaf seektaroonni mootummaa gariin maal godhu akka gaafii irraa walabataniif jechuudha. Maallaqa fulbaana keessa kenname kana jechuudha. Osoo wanta kanatti hojiirra oolchin jechuudha kaawwatu jechuudha. Hojiirra osoo oolchin kaawwanii jechuudha. Yeroo turee waggaan dhumarra jechuudha meeshaalee hin barbaachifnee fi meeshaalee akka mootummaan yeroo audit godhuudhaaf dhufu jechuudha. Isaan irratti jechuudha komii dhiyeessineef wantoota akka haariyaatti garsiisu jechuudha. Wantoota yeroo san bitameen jechuudha. Akka waan hin balleessineettis ta'ee akka wanta kan goonetti yeroo kana jechuudha. Yeroon dabareessan hundi qisaasummaa yookaan extravagancies ta'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf ammas bifa biraatiin fakkeenyaaf amma isin barattootaami exit examiitu eeggata jechuudha barattoota amma yeroo ammaa kana jechuudha. Exit examiin fakkeenyaaf baatii salgaffaa keessa qoramtu jedhamee kan himame osoo jiru namni tokko yoo baatiiwwan jalqabaa irraa eegalee haga baatii 8 yookaan 7 jechuudha osoo wanta kan dubbisin dhiisee yeroo baatiiwwan takkittiin haftetti jechuudha dubbisuudhaaf waywaatu jechuudha. Akkam hagam takka akka pilaanii irra hin jirre jechuudha garsiisa jechuudha. Qorumsa saniif qophaa'uufis pilaana hin baafne jechuudha. Osoo jalarraa jalqaba baatirraa eegalee wal jalaa dubbisaa dhufe jechuudha. Laaffachaa fi dhufe yeroo dhumaatti irrattis jechuudha conclusion godhuu danda'a jechuudha. Kanaaf bifuma kanaan jechuudha maallaqnis monitariin jechuudha pilaanid kan godhameetu hojiirra ooluu danda'a jechuudha. Bifa kanaan economic significancein public finance irratti barbaachisaadha jechuudha. Public finance jechuudha economy biyyaa tokko irratti baay'ee barbaachisaadha bifoota kanaan jechuudha. Wantoota haala armaan olii torban laalle kanarratti wantoota jajjabeessuudha jechuudha economy irratti. Okay, mee hawaasa irratti maal fida public finance jechuudha. Hawaasa irratti influences ta'ee effectii akkamii akka fidu challenge akkamii akka fidu halaalota jechuudha. Kanneen amma alaalle kun economy irratti effectii influenceewwan isaan fidan arginee jirra jechuudha. Isa social ta'e irratti immoo tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay, public finance jechuudha social significance dhaafoo yookaan faayidaa hawaasummaadhaaf faayidaa akkam irra oolchee jennee halaaluudha. Amma inni jalqaba economyidha. Economy keessatti public financing maal godhe yookaan maal hojjete kan jedhudha. Akkasuma inni itti aanummaa social significance dha. Public financing jechuudha hawaasummaadhaaf barbaachisummaa hawaasummaaf godhe keessaa inni jalqaba just an equitable distribution of income and the wealth. Distribution of income and the wealth kana maal godhuudhaaf equitable godhuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf luxury items were subjected to higher taxes. Akkuma jalqabni luxury'n wantoota qaqqaalii ta'an jechuudha kan import godhaman jechuudha kanneen akka cars konkolaataa fa'aa jechuudha. Taaksii itti ol kaasuudhaan jechuudha. Equitable income and the wealth godhuu danda'a jechuudha hawaasa keessatti. Hawaasni jechuudha akka galii fi qabeenya wal qixatee argatu jechuudha. It is items should be exempt from taxations. Taaksii isaanowwan immoo taaksiidhaan yookaan kaffaltii taaksii kaffaluudhaaf itti ulfaatu yookaan namoota hojiin isaanii xiqqoo yookaan galii xiqqoo irraa argatan kan exempt from taxation godhuu danda'a jechuudha. Taaksii irraa cufuu yookaan irraa dhiisuu jechuudha. Taaksii irraa fudhachuudhaaf irraa dhiisuudhaaf
kan hojjetudha jechuudha. Public financing hawaasaaf wanti inni hojjete tokko kana jechuudha. Namoota richer ta'an jechuudha yookaan namoota wantoota gurguddaa fi wantoota qaqqaalii hojjetan jechuudha. Kapitaala guddaa qabaatan jechuudha. Taaksii itti ol kaasa jechuudha. Namoota immoo basic items should be exempt from taxation godha jechuudha. Taaksii kan kaffaluudhaaf itti ulfaatu hojiin isaa jechuudha. Taaksii irraa exempt godha jechuudha. Irraa cufaa jechuudha. Inni biraa faayidaan hawaasaaf godhe jechuudha. Public financing jechuudha. Satisfaction of social wants and merit wants jechuudha. Akka socialii fi merit wantiin fedhii isaanii jechuudha. Akka satisfaction godhaniif jechuudha. Their wants are divided under this three. Fedhiin gosa sadii jira jechuudha. Kan socialii fi merit irratti jechuudha. Private want, social or collective want and merit want jechuudha. Private want yoo ilaallu which can be satisfied by individuals according to their personal incomes. Kan satisfy godhu jechuudha. Private wanting jechuudha. Fedhii isaa by individuals ofuma isaatiin jechuudha. Kan ittiin akka satisfy godhatuuf kan gargaarudha jechuudha. Social significance jechuudha. Public financing jechuudha. Kan inni hojjetu keessaa tokko personal income yookaan galii nama tokkootirra galii abbaa dhuunfaa isaaniitirra dhaabbannee wanta hojjechuu wanta abbaan dhuunfaa godhachuu danda'u akka godhatu taasisuuf jechuudha. Fakkeenyaaf fedhiiwwan namoota dhuunfaa yeroo jennu services ta'ee wantoota fedhe argachuudhaaf yookaan barbaadete jechuudha. The degree of satisfaction depend upon their respective incomes. Galii isaatirra dhaabbatee wantoota baasuu danda'u akka baasuuf kan godhatu jechuudha. Maalirra dhaabbatee jechuudha? Depends on their incomes. Galii isaatirra dhaabbatee kafaluu danda'a. Fakkeenyaaf low income namoonni qabus galii isaanii low income waan ta'eef galii isaaniirra dhaabbatanii waan isaan danda'aniin satisfaction godhachuu danda'u jechuudha. Akkasuma kan galii isaatis guddaa ta'e jechuudha. Satisfaction godhachuu danda'u bifa dhuunfaa ta'een jechuudha. Akka godhataniif hawaasaafis barbaachisaadha jechuudha. Public finance jechuudha. Wantoota inni baasee yookaan wantoota inni distribute godhee wantoota inni infrastructure fi service fi wantoota inni godhee hundarratti dhaabbatee private wantiin satisfy godhuu danda'a jechuudha. Dhuunfaa isaatti jechuudha. Akkasuma social want or collective want jechuudha. Ammas fedhii hawaasaa irratti jechuudha. Require public goods which are demanded by all members of society equally whether the people have the capacity to pay or not. Ammas goods meeshaalee yookaan wantoota isaan fedhan jechuudha. Hawaasni hundi jechuudha fedhii isaanii akka walqixa argatan jechuudha godhuu danda'a jechuudha. Fedhuu jechuudha dandeettii taaksii kaffaluu danda'a, fedhuu kaffaluu dhabuu danda'a jechuudha hawaasni jechuudha. Indirectly itti fayyadamu jechuudha. Bifa dhuunfaatiin hin fayyadamanii jechuudha. Social wantidha jechuudha. Fakkeenyaaf the wants like defense raayyaan ittisa biyyaa nama dhuunfaadhaaf kan dhaabbatee miti. Kan hawaasa hundaaf dhaabbateedha jechuudha. And like educations barnoonnis ijoolleen warroonni isaanii taaksii kaffalee fi taaksii hin kaffalles waluma qixa baratu jechuudha. Bifa barnootaa irrattis akkasuma public health irrattis akkasuma sooshaaliin jechuudha wal qixa fayyadamuu danda'anii jechuudha. Bifa kanaan sooshaaliinis akka fayyadamu public financing hawaasaaf baay'ee barbaachisaa kan ta'edha jechuudha. And the others public finance or for social significance public financing jechuudha hawaasummaadhaaf yookaan hawaasaaf wanti inni hojjete guddaan kabiraa jechuudha. Merit wantidha. They are satisfied by the government at low price for the benefit for due to their low level of incomes. Inni kun jechuun satisfy godhu jechuudha mootummaan jechuudha warroota lower price qabu jechuudha. Gatii xiqqaa yookaan gatii xiqqaadhaan isaan tajaajiluudhaaf jechuudha. Benefit poors faayidaa yookaan fayyadamaaf jechuudha. Pooriin jechuudha yookaan namoonni hiyyeessummaa keessa jiraatan yookaan low level of incomeidhaan warri jiraatan jechuudha. Kana jechuun they are essential private wants such as food, clothes and low cost of household and etc. Wantoota akka nyaataas ta'ee uffata akkasumas mana gatii xiqqaa fakkeenyaaf mana qabalee. Mana qabalee mootummaan warroottan akkamiif kenna warroottan low level of income warra qabu jechuudha. Warra galiin isaanii xiqqaate isaaniif haala mijeessaa jechuudha. Akkasumas warroota low level of income qaban keessatti ammas safety net
akkasuma irdaataawwan garagaraa kanneen qopheessuudha jechuudha. Merit want public financing hawaasaafis faayidaan inni godhe keessaa inni tokkos isaanowwan lamaan as olitti ilaalleedha jechuudha. Isaanowwan sadeen kanaas jechuudha. And the others fiscal policy to curb or prevent undesirable wants. Akkasuma baajeta policy fi akkasuma undesirable wantootaan prevent ittisuudha jechuudha. Wantoota hin barbaachifne jechuudha. Wantoota hawaasaaf hin barbaachifne. Wantoota akka sigaaraa. They want such as harmful wantoota babbadoo jechuudha. Wantoota badaatan jechuudha. Wantoota admaleessaa fi wantoota dhiibbaa namarra gaggeessan. Cigarette smoking, alcoholing, chewing are discouraged by imposing heavy tax. Taaksii ol aanaa itti kennuudhaan akka uummanni jechuudha hojii saniif laafina argisiisaniif jechuudha taaksii ol aanaadhaan akka hojjetaniif isaan gargaara jechuudha. Maaliif garuu hojii kana mootummaanis hin dhiisu. Maaliif isaanirraa taaksii guddaa argata waan ta'eef. Isaanis guutumaan guututti dhorkuus hin danda'u jechuudha. Garuu taaksii itti ol kaasa jechuudha. Akka hawaasa keessatti wantoota hin barbaachisne undesirable waan ta'aniif ittisuudhaaf hamma muraasa tokko ittisuudhaaf kan xiyyeeffatudha jechuudha. Hawaasaaf barbaachisummaan inni qabu jechuudha public financing tokko kana jechuudha. The amount public healthy measures for affecting people wantoota fayyaa hawaasaa miidhan keessaa irratti akka dhaabbatanii fi akka prevent yookaan ittisuudhaaf discourage godhuudhaaf isa itti fayyadamnu keessaa inni tokko prevent undesirable wantidha jechuudha. Public financing hawaasaaf jechuudha wanni inni fayyade yookaan wanti inni barbaachise keessaa isaanowwan asii kana fayyadee jira jechuudha. Akkasuma so economic significance irrattis laallee jira jechuudha. Isaanowwan torbaa fi kana laallee jira jechuudha. Bifooto kanaan public financing economyidhaafis akkasuma socialidhaafis barbaachisaadha jechuudha. Kan itti aanu public expenditure kan jedhudha jechuudha. Public expenditure yeroo jennu jechuudha. Mootummaan baasiiwwan baasu jechuudha. Baasii mootummaan baasuudha jechuudha. The objectives of a public expenditures is Dr. Dalton's theory divided the aim of public expenditure in the two parts. Hayyoon baasii mootummaan baasuuf keessaa Dalton theory irratti jechuudha. Dalton theory beektu inni akka wantoota gurguddoo lamaaf baafama jedhee tarreessee jira jechuudha. The first the security of life against the external aggressions. Jireenya hawaasaatiif jechuudha security uumuu yookaan eegumsa taasisuudha jechuudha for against the external aggressions weerara biyya alaa yookaan weerara alaatii irraa jechuudha. Weerara alaa yeroo jennu biyyoota garagaraa argitu weerarri gama alaatiin itti ka'uudhaan gama keessaatiinis wal dhabbiin hawaasummaaf kanaa dhufuu danda'a jechuudha. Isa kana qolachuudhaaf baasiin baafamu guddaan tokko kana jechuudha. Inni itti aanu internal disorders akkasumas walitti bu'iinsa keessaatiin jechuudha. Bifa siyaasaatiinis ta'e bifa gosummaatiinis ta'e bifa garagaraatiin jechuudha. And injustice karaawwan kanaarratti kan ittiin baasii baasisnu keessaa inni tokko karaa kana jechuudha. Kaayyoon nuti baafnu yookaan kaayyoo mootummaan baasuuf keessaa karaan guddaan tokko akka Dalton barreessetti jechuudha. Kana jechuudha. The second are the development or upgrading or upgradations of social life in this community. Akkasuma guddisuudha. Upgrading jechuun ol kaasuudha jechuudha. Social life in the community. Jireenya hawaasaa kana jechuudha. Misoomsuu irratti jechuudha. Guddisuu irratti kan baasiin baafamuudha jechuudha. Kana wantoota irratti baafamu keessaa isaanowwan laalluutu jira jechuudha. Kanaaf baasiin mootummaan baasuu gurguddaan isaanowwan lamaan kanaaf. And the others, the reasons for growing public expenditures. Mootummaan sababa maaliitii fi baasii ol aanaa baasii baay'ee baasii grow ta'e jechuudha. Baasii guddaa baasa. Sababaawwan mootummaan baasiiwwan gurguddaa baasuuf keessaa isaanowwan kanneen kanaaf jechuudha. The first welfare status. Nageenya hawaasaa fi nageenya biyyaatiif jeeti. Baasiin baasii jalqaba akkuma inni jechuudha. Aggression external aggressionidhaaf jennee turreemi. Sababni maallaqni yookaan baasiin mootummaa dabaluuf
yookaan baasiin mootummaa baay'atuuf heddummaatuuf welfare stateedhaaf jechuudha. Nageenya biyya takkaa booreessuurraa akka dhaabbisuudhaaf baasii guddaa baasuu danda'a jechuudha. And the other for defenses raayyaa ittisaatiif baasuudha jechuudha. Akkuma inni baasii fakkeenyaaf raayyaa ittisaatiif waggaa darbee baasee fi waggaa kana baasee garagara ta'a jechuudha. Maaliif qaala'insa jireenyaatirraa ta'uu mala akkasuma difeensii yookaan raayyaa ittisaa dabaluu danda'a. Wantoota garagaraatiif growing ta'uu danda'a jechuudha baasii mootummaa jechuudha sababni ta'uuf jechuudha. Maaliif baasii mootummaan bara darbee baasee fi bara kana baasees wal qixaa miti jechuudha. And the others for population growth dhiibbaa guddaan jechuudha. Baasii mootummaan baasu jechuudha dabalchiisu keessaa inni tokko sababa population growthitiif jechuudha. Sababa namoonni heddummaatiif namoonni guddateef jechuudha. Population growth waan uumameef jechuudha. Population growth yeroo guddatu manni barumsaa ni barbaachisa. Health care'inis ni barbaachisa. Transportationis wantoota hedduutu barbaachisaa jechuudha. Uummanni yookaan namni waggaa darbeetii fi waggaa kana wal qixaa miti jechuudha. Namni dabalaa deema jechuudha. Uummanni lakkuma dabalaa deemuun akkasumas baasiin mootummaatis dabalaa akka deemu kan taasisu sababni tokko population growthidha jechuudha. And the other transport and the communications. Inni biraa transportidha. Lakkuma tajaajila barbaaduun jechuudha. Hawaasni heddummaate jechuudha. Hawaasni yeroo heddummaatu tajaajila barbaada. Tajaajila transportii mijeessuu qaba jechuudha. Akkasuma communication yeroo jennu bifa teeleetiin jechuudha. Bilbilaa fi kanneen kanan jechuudha akka baasii baasu taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf teeleen dur jechuudha neetwoorkiidhaafis baay'ee kan babal'ifamee miti jechuudha. Amma garuu haga baadiyyaatti communicationin teelee jechuudha akka baay'atu akka neetwoorkiin bal'ifamu kan godhe jechuudha. Maaliif sababa namni heddummaatee fi akkasuma communicationiidhaafis fedhii waan dhufeef sababni tokko maal jechuudha. Sababa baasiin ittiin ol ka'u keessaa tokko transport and communication. The others urbanization effects magaalummaa jechuudha. Yookaan urbanization jechuun subcity to city to megalopolis and metropolis. Magaalummaan kun jechuudha guddachaa deemuun effektii uumaa deemuun kun jechuudha akka baasiin baafamu kan taasisudha jechuudha. Sababni tokko jechuudha. Maaliif baasiin heddummaata jechuudha. Alakkuma magaalummaan heddummachaa deemuun jechuudha. Alakkuma dhiibbaa uumaa deemuun jechuudha. And the others are the growth of democracy. Democracy babal'isuudhaaf. Fakkeenyaaf waajjiraalee poolisii ta'ee akkasumas waajjira mana murtii waajjiroota demokiraasii wajjin wal qabatan hedduu jechuudha. Administreeshinii garagaraa bansiisuudhaaf sababni baasiin guddatuuf keessaa tokko isa kanaa jechuudha. The others, the rising trend of price. The price of dollar, the price of euro, and the price of pound, and the others. Maallaqni alaa kan doolaaraas ta'e, kan euros ta'e, kan pound jechuudha. Dabaluurraan kan ka'e baasiin wantoota alarraa baasuu danda'uufis ta'e wantoonni alarraa fidachuu danda'u jechuudha guddachaa deema jechuudha. Sababni maallaqni yookaan baasiin mootummaa baay'atuuf baasiin mootummaa guddatuuf taasisan keessaa maallaqni biyyoota ol ka'uudhaan jechuudha. Piraayisiin doolaaraatis ta'e kan adda addaa jechuudha rising ta'uudha jechuudha. And the others are the increase in activity of the states. Hojii yookaan hojiiwwan biyya keessa jiran jechuudha heddummachuudhaan jechuudha. Industiriidhaas ta'e wantoota garagaraa jechuudha. Hojiiwwan manufacturingis ta'e hojiiwwan garagaraa lakkuma heddummachaa deemuun jechuudha. Maaliif populationis lakkuma heddummaatuun hojiinis heddummaata jechuudha. Akkasuma industirii fi kanneen kana lakkuma activitiin kun increase ta'aa heddummachaa deemuun aspaaltii hojjechuudhaafis wantoota garagaraa hojjechuudhaaf dirqama growing public expenditure ta'a jechuudha. Sababni baasiin mootummaa ittiin guddatu keessaa tokko increase in activity of the states jechuudha. Inni biraa the planning effect jechuudha.
rakkoo yookaan dhiibbaa pilaana irratti dhufeen baasiin mootummaa kan dabaludha jechuudha. Sababni tokko isaa kana. Kana jechuun fakkeenyaaf baajata ispoortii waajjiraalee ispoortiitiif qabame jechuudha. Gama barnootaatiif baasu waajjiraalee baajata akkasuma ammas barnootaaf jedhamee kaawwame tokko jechuudha. Pilaana irratti godhame jechuudha. Health care'dhaaf baasu buufataalee fayyaatiif kanneen kanaaf baasu yeroo kana dabalaa dhufa jechuudha. Baasiin baasu jechuudha. Maaliif wanti kanaaf pilaanir ta'e kanaaf inkiriis taa'ame jechuudha. Kan barnootaaf baafame xiqqaatee jechuudha. Yeroo barnootaa kana dhiisanii jechuudha. Yeroo bakka sanii jechuudha. Pilaana barnootaaf biyya kana dhiisanii pilaana biraa effektii biraa uumu jechuudha. Dhiibbaa biraa kan health care faadhaaf baasu jechuudha. Yeroo kana dhiibbaa public expenditurein grow ta'u keessaa tokko kana jechuudha. The other the rural development effect dhiibbaa baadiyyaa yookaan rural area irratti development godhu jechuudha. Misoomsuu irratti jechuudha. Karaawwan ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yeroo duraa jechuudha. Baadiyyaa keessa jechuudha. Karaan konkolaataa adeemsisu hin jiru jechuudha. Lakkuma baasiin mootummaa guddachaa deemuun karaan baadiyyaa keessa dabrus heddummachaa deemaa jechuudha. Kanaaf baadiyyaa keessa guddinni yookaan misoomni baadiyyaa keessaatis akkasumatti dabalaa deema jechuudha. Effektii uumaa jechuudha. Akka baasiin mootummaa dabaluuf kan taasisu keessaa tokko rural development jechuudha. Misooma baadiyyaa keessatti misoomsinuudha jechuudha. And the last are general expenditure and internal security. Baasiiwwan waliigalaatii fi internal security dha jechuudha. Internal security yeroo jennu dhiibbaa yookaan rakkoo gama keessaatiin uumameef jedhamee baasiin baafamus ni guddata jechuudha. Fakkeenyaaf rakkoon hawaasa keessatti uumame tokko yoo kan jiraate baasiiwwan akka hedduu baasisnu taasisa jechuudha. Maaliif stabilization godhuudhaaf jechuudha. Welfare nageenyummaa bakka sanii uumuudhaaf must the growing public expenditure jechuudha. Dirqama baasiin mootummaa ni dabala jechuudha. Sababaawwan kana malee sababaawwan hedduunis jiru jechuudha. Sababaawwan gurguddaan baasiin mootummaa ittiin dabaluu keessaa isaanowwan asii ol ilaalle kana guutuudha jechuudha. Kanaaf har'aaf koorsii kanarratti paartii itti aanu irratti canons of public expenditure kan jedhu kana waliin ilaallaa jechuudha. Har'aaf qophiin keenya kanuma gabaabsinee akkaataa bifa exit examitiif dhufuuf xiinxallee yookaan bifa salphatti akka isiniif galuuf isiniif hubatamuuf jechuudha. Isiniif barreessee isiniif dhiyeessine jechuudha. Bifa kanaan akka dubbistan isiniif hin barbaanna jechuudha. Kanaaf jabaadha isiniin jennaa. Kanaafuu paartii itti aanu irratti haga wal agarrutti nagaa tolaan isiniin jedha.